بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بلينك يا قالي كبجما وهردفتوتن كيا أوتو غرا يادك ياتين دربين وروني channel يوكي يوتيوب كيا قناة كيا هارها تانتا لايك شير سبسكرايب ودو هندغتنا سنين جدا سبسكرايب ودو ما واتكسن رانغافتو godhuuf waa takka sanittillee ulfaachuu hin qabu sinin jedha gara yaada kiyyaa haayoon darbuu insha Allah. Masalan warroota jilbaaba kana yeroo hedduu na gaafataniif waa karaa waastaabbiitiin nutti qaalaa ifaa warra jedhuufi dhugaa dubbachuu fi jilbaabni waa takka sanitti qaalaa'uu hin qabu. Maaliif yoo jettanii uffanni kamuu kanaa gadi hin jiru. Masalan jilbaaba Faransaa yoo fudhattanii riyaala Suudii riyaala 200 dhalaa biyya kanaa nama warra jilbaaba Faransaa gurguru nan beeka. Mataa kiyyaallee nan bitadha jilbaaba san gaafadhe riyaala 190 yoo shaffaa fudhattu riyaala 200 yoo shaffaa sadiifaa fudhattu riyaala 200dha. Masala nama gurraacha harki isaa mul'atu kan agartanii kun amma abaayya islaamii jedhama. Riyaala 180 riyaala 170 yoo xiqqaate yoo guddate riyaala 250tiin ani kanin bitadhe ni jira jechuu kan mataa. Saniif akkuma kana dura sinii himee fakkeenyaaf warroota immoo huccummaan isaa akkamii gumaashin isaa warri jettaniif dhugaa dubbachuuf kun amma gurdii fi shamiz isaati huccummaan isaa sharikaan ani fudhu kun jechuu sharikaan jilbaaba oomishu keessa sharikaa sadii siniin dhaha inshallah maqaa garuu bakka ani fudhu kana yoo sinii hime dhugaa dubbachuuf hedduu takka namatti tola hedduu takka namatti tola jechuu huccummaan isaa huccuu feete fudhadhu achi ka barbaadde fudhu niqaaba jilbaaba akkasuma akka fistaanaa uma feete fudhu garuu huccummaan bootaa sanii fuudhamu maashaallah hedduu takka namatti tola jechuu. Kana masalan viidiyoo duratti guyyaa meeqa dura waraabita karra sinii himee ture waa'ee hijaabaarraa dhalaan biyya tanaan fasal dhalaan biyya Suudii warroota doktorummaa akkasuma ustaazummaa argate waliin baadal ishaa muhaadaraa jira guyyaa takka guyyaa naam jate sheetin hordofa. Dhalaan biyya tanaa akka ijoolleen isaanii jilbaaba jaalataniif isaan kakaasuuf jecha murteessan tabarru'aata yaani jilbaabarraa jilbaaba kana bitanii tabarru'aata godhanii ijoollee isaanii kana jajjabeessuuf achirratti maal jedhaniin warroonni jilbaaba uffachuu barbaadan bootaa sadii bitadhaa jedhan Faransaa Masrii Chaayinaa la'anna uffannaan huccummaan bootaa kan amma bootaa kanaan fudhe jechuudha huccummaan bootaa kanaan fudhatamu hedduu namatti tola. Saniif obboleeyyan kiyya warroonni jilbaaba uffachuu hawwii yookiin fedhii qabdan wallahi hedduu duba hin ta'ina maaliif hedduu namatti tola. Anama baatii takkaaf ta'a amma na jalaahu sharikaan hin oomishne jedhanii anu amma eegan xalabee baatii takkaaf waan ta'u na bira hin geenye inshallah garuu dhufa hedduu xalabeera warroonni barbaadan fudhaadha. Maaliif sharikaan jijjiireefaa oomisha jijjiireefaa waan oomishuuf akkasin jalaa hin dhumne jilbaabni uffata keenya isa harkaa feetanii niqaaba feetanii gurdii fi shamiz feetanii waa takka wanni namatti qaalaa'u hin jiru uffata garbii yookiin wanniin Awurooppaan oomishtehu cicciramaa kanahu riyaala 300 400 akkanatti baasnee fudhanna malee kanaa gadi hin jiru. Muush abaayaa boru jannatatti argannu yookiin jilbaaba boru jannatatti argannu dhiisaadha jechuudha. Saniif warroonni barbaadan ammallee irra deebiin raqama kiyyaa saniin maxxansaa karaa waastaabbii qofaatiin inshallah fedhii rabbiitiin argachuu dandeessanii bifa feetaniin gosa sadii jira gurdii shamistu jira akkasuma kagadi naqatamu jira biduun niqaaba yookiin niqaabaan alatti immoo ka akkanaa kana jira bifa adda addaatiin jira jechuu hedduun warroonni malkii uffattan waan biyeek warroonni immoo sitiriif uffattan ahlan wasahlan siniin jedha. Video kiyya like share subscribe godhuu gandagatina haga video biraa warra garutti nagaan jiraadha. Wassalamu